قول أجايبها قلت كاميرا أجايبها ما كان مكان مفيد تنتمي تمجد واي بيارة مالي هذا waan biyyaarra ni qabu. Qabsoo kanarratti hirmaan Oromoo yoo xiqqate kuma dhibbaan lakkaa'amuu dhabne OPDO'n har'a garuu waggaa 30 guutuu uummata Oromoo darraa turte uummata Oromoo fixaa jirti. Guyyaa tokko lama keessatti hirmaan Oromoo nama 70 ol ajjeeste jechuudha. Kun hunduu gochaa hin jirtu gochaa OPDO'ti. OPDO'n boru jiftaanis qabsoo Oromoo fi kaayyoo qabdu ta'e qabsoo ilmaan Oromoo warra kaayyoo balleessu. Warra qabsoo ilmaan Oromoo kaayyoo ilmaan Oromoo qabsoo warra jaamsu malee warra qabsoo Oromoo baluu jechuudha. Oromoon garuu boyyoomee yeroo OPDO harka rukutu hangaaf tokkollee OPDO harka rukunna. Alaqqeessa OPDO harka rukuteen beeku barullee harka rukutu. Maali jennaan ilmaan Oromoo warra fixaa turte OPDO. Maali maakalaawii yookaas ta'e qaallitti yookaas ta'e kan dabarsinu kenne Tigree miti kan qaallitti nu geesse kan maan Tigraay miti kan maakalaawii nu geesse. OPDOtu fuudhee maakalaawiitti nu dararsiisaa ture. Qaallittiitti qilintoo zuwaayitti ilmaan Oromoo nu dararsiisaa ture OPDO mataa ishee jechuudha. Akkuma biyyi Ameerikaa warra bilbila xalafanii ilmaan hidhaatti nu guuraa turan tokkoffaan biyyi Ameer mataa isaati jechuudha. Har'a biyyi Ameer gochaa jiru abbootiin keenya itti wareegamanii qabsoo kana sadarkaa kana aadaa keenya afaan keenya seenaa keenya asiin gaane biyyi Ameer immoo maal gochaa jira aadaa keenya seenaa keenya balleessaa jira jechuudha. Aadaan keenya kan guddanne seenaan keenya kan guddanne sabboonummaa Oromoo nan balleessaa jechuudha. Kaayyoo kana baafatee jechuudha. Kan fakkeenya achi keessatti yoo fudhatte maal jedhe jechoota isaa keessaa gaaf tokko afaan Amaariffaa akka Afrikaatti kan guddisaa biyyoota ollaa kanarra deemnee agarree biyyoota ollaa kana keessatti afaan Amaariffaa bakka ittiin dubbattu illee jiru jechuudha. Afaan Oromoo yoo fudhatte akka Taanzaaniyaa, akka Ugaandaa, akka Keeniyaa cufa kanatti yoo fudhatte afaan Oromoo baay'ee dubbatama jechuudha. Akka Jibuuti cufatti yoo dubbatte. Afaan Amaariffaa garuu ganda keessaa wanti inni bahin jiru. Miyyatti bitachuuf yoo ta'e malee jechuudha. Sana bira darbanii afaan Oromoo balleessuu wanti inni goonu jiru. Har'a sabboonummaa Oromoo naashinaalizimii jedhu sana gandattan gashaa jira kun yoo Oromoon jabaatee tokko ta'e mormi jechuudha namni kun diina ilmaan Oromooti. Boru jiftaanis OPDO'n diina Oromooti malee Oromoof OPDO'n bu'aa nuguusti gaaffii uummata Oromoo deebistee otoo hin ta'in OPDO'n daran ukkaasifte bara biyya Ameerikaa bara mallas wayyaa harkanii jechuudha. Ani haasaa biyya Ameerikaa har'aarraa haasaa mallas Zeenaawwii durii irra deemee dhaggeeffachaa jira jechuudha. Habiyyi Ahmedii fi mallasii walitti dhufanii seenaa beekuutiin jechuudha. Kuni sirna naafxanyaa, sirna Minilik, sirna Abashoota namarratti leellisu. Mallas Zeenaawii fudhu, Mallas Zeenaawii gaaf tokko sirna naafxanyoota nama Oromoo irratti leellisee hin beeku, sabaaf sablammoota Itoophiyaa irratti leellisee hin beeku jechuudha. Oromoon gaafanni muuzeemii Haayile Sillaasee ijaarus callisee ilaale, gaafanni muuzeemii Minilik akkasitti ijaaru harmanu mure abbootii keenya harkarraa mure aadaa keenya mootummoota afaan keenyaaf seenaa keenya uummata saba guddaa balleessanii sana daraan har'a Oromiyaa keessatti nurratti ijaaree har'a sana hunda nurratti yeroo raawwataa jiru uummata Oromoo callisee ilaalama. Uummata Oromoo nama kana callisee ilaaluun irra hin jiru. OPDO callisee ilaaluun hin jiru. Amma OPDO'n badduutti Oromoon furmaata immoo tokko hin argatu. Sanaaf immoo Oromoon nuuf qopheessee tokko taanee gaabaa kibba baadhiyaa hanga sadarkaa alaatti wal ijaarree tokko taanee gaaffii uummata Oromoo deebisuun nurra jira. Bakka jirutti tokko taanee OPDO fudhu akka taa'ee dandanaaf fudhu namoota Angaasaa Ibraahim faa nama simatu warra Oromoo kutaatiin adda qoode warra Oromoo kutaatiin arrabsu warra akkasii OPDO jechuudha warra sammuu furii akkasii ta'u biyya bushuu miti horii bushuu warra hin taane jechuudha biyya bushuu saba bushuu miti horii bushuu miti ani hidhaa keessatti hin beeka taa'ee dandana taraa namaa keessa gaggashee hin beeku gaaf tokko akka namatti ilaalee hin beeku horii akkasii faatu OPDO keessa warra jiru. Kan achitti immoo hundi taayee kana bal'isiitu machoon seenaa isa duuba bagga. Warra akkasii taayee jechuun warra kutaatti amanu nama Oromoo adda qoodaa oolu. Hangaasaa waan inni wallaggaa kutaa Oromoo tokko tokko arrabsaa turee taayee dandanaa simate malee taayee dandanaa dooktar taayee dandanaatti mee viidiyoo mee televezyiinii OPDO sana ilaalame hangaasaa eessaa faarsama mee faarsama yoon bakka dhabe. Waan OPDO'n gochaa jirtu Oromoo kutaatiin adda qoodee Oromoo arrabsiisaa jirti jechuudha. Oromoo wal nyaachisuu, dargaggoota wal nyaachisuu, qeerroo adda qoodu kaayyoon OPDO. Sana immoo ijoolleen keenya obbolooti keenya hundi isaanii kaabaaf kibbaa tokko ta'anii akka Oromoo walloo mirga isaa kabachisutti Abashaa nutis mirga keenya kabachiisu. Akka Tigraay mirga isaa kabachiisaa jirtu Oromoonis mirga isaa kabachiisaa jiru. Har'a Tigree sabni xiqqoon kun yeroo Abashaa mirga ishee kabachiisaa jirtu Oromoo miliyoonni 50 yeroo mirga isaa kabachiifachuu dadhabu baay'een qaanaa jechuudha. Baay'een qaanaa. Kan hundammoo kan Abashaa nu keessatti ijaaraa jiru OPDOtu jechuudha. Maaliif yoo ministeerota meeqa watti OPDO keessatti Abashoota jira. Hin beekne eessatti alatti tokko warra ministeera jedha sadarkaan ministeera bishaan irraa kaasee eessatti alatti eessa dhaloonni isaa dubbiinsa.
iddu galas Oromiyaatti dhalatti Abashaa. Warra kanatu oppiidoon immoo karaa niitii ishee karaa oppiidoon beeka biyya badu ofii ishee ijoollee ishee afaan hin beektu wala lammaa wala eenyu kee ofii ishee afaan hin beektu Oromoon hundi akka afaan isaa aadaa isaa wallaalu barbaadde akkuma dhala ishee jaamsitee hamte alli otoo danda'ame otoo humna isaatti qabaatte otoo yeroon eeyyamaa fitee ilmaan Oromoo akka ija jaamanii afaan barbaadde jechuudha. Oppiidoon ofii ishee ala jaamsitee haala ofii ishee aadaa ishee seenaa ishee ijoollee ishee hin beekne aadaa ijoollee Oromoo akka ijoollee ishee akka jaamtee haftu barbaadde ishee. Alooti qubee kun otoo tolee jaafitee fakkeenyaaf ilma Alamuu Shimee fa'aa ilma Alamuu Shimee fa'aa nuti duudhaa ture fakkeenyaaf eenyu Shimeeti Alamuu Shimee fa'aa alaafamni baatee nama nutti duule oppiidoon hundi ishee alli ishee kanaati. Oppiidoon hundi ishee jaamtu yoo oppiidoo jaamaa taate Oromoon jaamatu qaba akka ishee aadaa isheen beektu seenaa isheen beektu eenyummaa isheen beektu jechuudha oppiidoon alli ishee. Oppiidoon immoo dantaa lafa gaafa namni gaafa dhugaa dubbachuuf gaafa namni oppiidoo ta'u lafa gurgurachuuf oppiidoodha. Achi Oromoo ganee saba biraaf dabarsee kennutti oppiidoo ta'a. Namni lafa kaayee oppiidoo ta'u dantaaf ta'a malee dantaa saba uummata Oromoo deemsu nama oppiidoo ta'e takka nagarre. Dantaaf garaaf. Sarka gandaatti yoo fudhatte ganda keessa gaafa oppiidoo ta'u itti kaatu lafa gurgurachuutti kaate jechuudha. Uummata Oromoo lafa gurguruutti uummata Oromoo irraa fuutee saba biraaf lafa kennuutti kaate jechuudha. Oppiidoon gaaffii uummata Oromoo deebistee hin deebisu. Sanaaf maal gochuu qaba Oromoon jala muree mirga isaa tokkummaa isaa cimsee falmachuu qabaachuu. Namoota tokko ejjennoo namni kaayyoo ejjennoo qabne kaayyoo sabaa galmaan hin gahuu hin danda'u. Ejjennoo tokko nuun ifa bilisa kan nu baasu kaafa'oof adda bilisummaa Oromoo. Warri kun tokko ta'anii cimanii saba isaanii of jalatti gurmeessanii ijaaranii hojjechuu. Oppiidoo irraa gaarii eegu taana tiisiisarraa nama gaarii eegu nama waliin. Oppiidoo irraa gaarii eegu tiisiisarraa gaarii eegu. Maaliif enneen oppiidoo taraa namaa keessa gashin ta'u akkasii akkuma harreef oppiidoo dalaalee siin beeku. Oppiidoon harree turte. Harree baalasilxaanota Tigraay turte oppiidoon. Har'a immoo harree Abashootaati oppiidoon. Harree Abashootaa. Harree Abashoota keessa dibdaa basa harree duddi harree kan luqqaan harree rakkaatan akkasii oppiidoo jechuudha. Namatti oppiidoo keessa kana jechuudha. Oppiidoo keessa nama takka faarsiis hin beeku farsu oppiidoo. Maaliif jennaan akka fakkeenya akka Lammaa Magarsaa fudhu gaaffii uummata Oromoo deebisna akka jettee waan jettee ol dhooftee Oromoo harka guchiifatte. Har'a gaafa Wallaggaa gujiin kumaanti poostii jalatti akkas dararamu gaafa uummati Oromoo akkas ta'u takka Oromoo irra gortee isin beektu dubbattee isin beektu gaafa Abashoonni Oromiyaa keessatti hanga kana meeshaa wal dhachiisanii Oromoo meeshaa dhachiisu kan ta'e irraa eegsisu akka hin jechuudha. Maal irraa eeggatanii waan akkanaarraa Oromoo namoota kanarraa Oromoo waan gaarii eeguu irra hin jiru. Oromoon kaleessa maabbaanii inni kaleessa wareegame inni kaleessa du'i inni kaleessa qaama irratti inni kaleessa miilaa cite maam miilaa cite barattoonni kaleessa karaa kubbaa irratti hafanii maam miilaa cite akka Tasfaa'uun Camadaa fa'aa akka Shimee Xarrafaa fa'aa akka Jaagamaa Badhaadhee fa'aa ijoollee kumaatama akka Alamaayyoo Garbaa fa'aa akka Gaaddisaa Hirphasaa fa'aa yoo fudhanne nuti duunee Oromoon jiru bilisummaa isaa akka gonfatuuf du'a jechuudha. Nuti immoo sana kaayyoo sana galmaan ga'uun nurra jira. Kaayyoo abbootiin keenya alatti dhabanii kaayyoo obboloota shamarran keenya alatti dhabanii hafanii akka asiliin Oromoo fa'aa akka yoo fudhatte akka lalisee fa'aa akka lalisee roobaa fa'aa yoo ilaalte akka ngaatuu fa'aa akka raggaatu jaarraggaatu bakka olaalte jireenya isaanii qabsoo kanarratti kan dhabani meeqaan jira. Ala malee kana fi qabsoo kana jecha meeqaan jira abbootiin keenya hayyootiin keenya. Isaan fakkeenya guddaa nuuf ta'anii darban. Nuti immoo isaan irraa fuunee fakkeenya guddaa ta'anii qabsoo kanaaf bu'uura ta'anii akka isaan bu'uura nu ta'anii dhaloota boruu bu'uura ta'anii qabsoo kanaaf aarsaa guddaa kaffallee qabsaa'u uummata keenya kaabaa kibbaa ija tokko wal ilaalu ija obbolummaatiin wal ilaallee qabsoo keenya cimsuun nurra jiraachuu. Oppiidoof daaraan immoo qofaa miti. Namni oppiidoo irraa gaarii eeggate daaraarraa gaarii eeggachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf oppiidoo nu baasuufti gaaffii uummata Oromoo amma xurii keessaa wanti isheen deemsite tokko illee jiru oppiidoo. Amma xurii keessaa tokko wanti deebiin jiru. Tokkonnan tokko. Har'a Abashaan Gondar irraa baatee yeroo Finfinnee keessatti ofiisa dhaabbattu Finfinneen kan eenyu kan warra Abashaan nama kan keenya jechuu dandeenya amma kanaan booda. Ammarraa kaasnee qabsoo keenya yoo fulmine Finfinnee mataa isaa dhabaa jirra. Finfinnee mataa ishee dhabaa jirra. Uummati keenya jabaatee tokko ta'ee falmachuu qaba. Injifannoon kan uummata Oromooti yaadi koo qaba. Galatoomii ulfaadha.